Abdii jirtanitti nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu. Aanaa obboleessa keessan Shumiidha. Guyyaa har'aa kutaa lammaffaa waa'ee itti fayyadama teeleebirrii wajjin wal qabatee kan jiru. Kutaa jalqabaa yeroo darbe viidiyoo darbe keessatti ilaallee waan jirruuf guyyaa har'aa immoo kutaa lammaffaasaa akkamitti teeleebirriirraa kaffaltii raawwachuu dandeenya, akkamitti gara baankii gara biraatti tiransfer gochuudhaan akkamiin fayyadamuu dandeenya kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Inni jalqabaa appilikeeshinii kan yeroo darbe yookaan viidiyoo darbe keessatti teeleebirrii feenee jirra waan ta'eef teeleebirrii feene sana banattu. Appilikeeshinii kana erga bantanii lakkoofsa bilbilaa keessan akka yeroo darbe isinitti agarsiise lakkoofsa bilbilaa keessan bakka lakkoofsa bilbilaa jedhutti yookaan moobaayil nambar bakka jedhutti fayyadamuu dandeessu. Bakka kanatti akkuma argitan laanguweejiin gara olii irratti laanguweejiin illee aayikanii teeleebirrii jala laanguweejiiwwan garaa garaa jiru. Afaan Oromootiin fayyadamuu dandeessu. Ingiliffaa, Amaariffaatiin fayyadamuu dandeessu. Afaanota 5 opshiniin jira jechuudha filachuu dandeessu. Booddee next jettu. Inni keessan erga galchitanii bifa kana fakkaatuun yeroo darbe haala kanaan daashboordiiwwan yookaan hojiin isin hojjettan sarbiziin isin teeleebirrii irratti argattan hundi isaaniiyyuu bakka kanatti mul'atu jechuudha. Gara olii irratti baalaansii kan jedhu jira. Baalaansii mul'isuus dhoksuus dandeessu. Mallattoo ijaa kan fakkaattu fuuldura baalaansii jirti waan ta'eef mallattoo ijaa sana gaafa tuqxan toogil taati jechuudha. Takka mul'isti takka immoo hin dhoksiti. Bifa sanaatiin fayyadamuun hin danda'ama. Gara gadii indaraasee kan jedhu jira. Amma kamitti indaraasee irraa liqeeffachuu akka dandeessan riwaardii faa yoo qabaattan immoo riwaardii ammamii qabdu kan jedhu san laaluu dandeessu jechuudha. Amma kamitti ilaallu akkamitti tiransfer gochuu dandeenya gara baankiiwwaniitti akkamitti dabarsuu dandeenya kan jedhudha. Gara gadii yeroo dhuftanii transaction detail kan jettu jala pay itiyoo teelee koombiil schedule payment jedhee transfer to bank kan jedhu jira. Transfer to bank kan jedhu irratti baankiiwwan barbaannu isaan kana baankiiwwan gara 24 ta'an baankiiwwan isinitti dabarsuu dandeessan Abbaay Baank, Addis International Bank, Ahaduu, Amaaraa, Awwaash, Bank of Abyssinia jechuudhaan irraa gadi baankiiwwan biyya kana keessatti hojiirra jiran almost all jechuun ni danda'ama. Gara sanaatti dabarsuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf gara commercial bankiitti dabarsuu yoo barbaade yoo ta'e commercial bank kan jedhu sana filachuun qaba. Sana booddee lakkoofsa baankii abbaa itti galchinu sana galchuu qabna. Fakkeenyaaf kanuma mataa kootti dabarseen isinitti agarsiisa. Erga akkaawuntii keessan properly galchitanii akkaawuntii nambarii nama tiransfer gochuu fi barbaadan sana erga galchitaniiti next jettu jechuudha. Amma bakka kanatti eenyuuf akka dabarsuuf deemaa jirtan maqaasaa baankicha qabateen dhufa ammaawuntii galchaa isiniin jechaa jira. Ammaawuntii baalaansii qabdan irraatiitu waan ta'eef baalaansii keessan gara gajjallaa irratti isinii mul'isa. Baalaansii qabdan irraati immoo meeqa dabarsuu barbaaddu kan jedhu san fakkeenyaaf qarshii 100 dabarsuu yoo barbaade yoo ta'e 100 jedheen barreessa. Tiransfer kan jedhutti buutu jechuudha gara gadii. Gaafa tiransfer jettani baalaansii isin qabdanis isinii fida. Amma tiransfer ta'uuf deemaa jirus isinii fida. Mirkaneessuu danda'uudhaafi tiransfer kan jedhutti buutu jechuudha. Yeroo tiransfer jettan piin koodii keessan galchitanii akkasiin mirkaneessitan barbaadaa jechuudha. Gaafa galchitanii jettanii piroosesiingi jedha. Almost successfully darbeera jechuudha. Haala kanaan teeleebirrii keessan irraa kan qabdan gara baankii irraa kan qabdan immoo gara teeleebirriitti daddabarsuudhaan fayyadamuu dandeessu jechuudha. Meeseejiin isaallee irra keessaan dhufee jira. Bifa kanaan gara teeleebirriitti dabarsuu teeleebirriirraa immoo gara baankiitti dabarsuu dandeenya jechuudha. Erga xumurre finish kan jedhutti gaafa buunu gara olii irratti akkuma argitan mallattoo notifikashiniin jirti. Notifikashiniin kun risiitii keenya daawunlood godhachuu yoo barbaanne yookaan wanta tiransfer goone kana risiitii isaa argachuu yoo barbaanne transaction notifikashinii jala seentanii transaction message kan jedhu jira. Akka kanatti tiraanzaakshiniin
isin gochaa turtan hundi isaanii isinii dhufu jechuudha. Amma jalqaba sarara jalqabaa akka argitan 100 tiraansfer akkan godhee jiru natti mul'isa. Bifa kanaan fidee transaction time keenya transaction number, transaction type, transaction to kan jedhu amount darbe sana transaction status isaammoo maalirra kan jedhu sana hunda isaa erga kaa'ee gara gadii get receipt kan jedhu illee argattu jechuudha. Receipt isa download godhachuu barbaadan fakkeenyaaf get receipt kan jedhu kana itti gaafa buutanii gara download gochuutti isinii deema jechuudha. Get receipt gaafa jettan gara download gochuutti isinii deema. Tan bifa kanaan download gochuu akka dandeessanii transaction keessan chaappaa teelee irra godhee sarara gara kamitti ammauntii kam gara baankii kamitti kan jedhu diiteelii transaction keessanii hin kaa'a jechuudha. Isa kana download gochuudhaan yeroo barbaadanitti akka nagayetti download erga gootanii namaaf illee erguu keessan mirkaneessuudhaaf erguu dandeessu. Bifa qulqullina qabuutinis print gootanii fayyadamuu dandeessu jechuudha. Guyyaa irraa tutoriyaaliin keenya isa kana jechuudha. Akkamitti transaction raawwachuu akka dandeenyu, transaction erga raawwanne immoo nagahee keenya yookaan risiitii keenya akkamitti download gochuu akka dandeenyu waliin ilaallee jirra. Gaaffii yaada wanta isiniin galle kanarratti yoo qabaattan comment gochuu dandeessu. Yoo isinitti tole viidiyoo kana like, subscribe, comment gochuudhaan share illee walii gochuudhaan na bira dhaabbachuu dandeessu jechuudha. Galatooma.